Kaameraan bilbila keessanidha yeroo suuraa adda addaadhaa of kaaftanii fi yeroo viidiyoo adda addaadhaa waraabdan yoo sirriitti bareechee qulqulleessee haala sirriitti margaartan kanaan isiniif waraabne kaameraa ajaa'ibaa kaameraa baay'ee tokko bareedaa ta'e kaameraa yeroo suuraa isin kaasu sirriitti bareechee qulqulleessee isin kaasuu danda'uu fi akkasuma yeroo viidiyoo adda addaadhaa waraabdan sirriitti bareechee qulqulleessee isiniif waraabuun isin barsiisa qulqullina olaanaa ta'een. Egaa daawwattoon kiyya kaameraa kana kan baay'een argeetti baatu viidiyoo kan laayik share gochuun jalqabaa namaa duraan hordofaa. Kaameraa kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti ni galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokkoof kilik ni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jalarras ni baasa irratti tokkoof kilik ni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jalarratti tokkoof kilik ni gootu ammallee haala kanaan sitti fidaa osoo ta'e koon sarchii irratti tokkoof kilik ni gootu bakka sarchii irratti qubee kaameraa barreessitanii achi booda sarchii fuuldura hanti kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanaa suuraa kana deebitaa suuraa kana irratti tokkoof kilik ni gootu achi booda kaamericha gadi buufachuudhaaf sirra ol akka deemtu marumaati achi booda dhumarratti qalamanii waan kan barraa yaappi as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kayyatturtii daawulood tan tuttaniiti kaameraa kana bilbila keessatti gadi buufattanii hayya daawwatan kiyya kaamericha gadi buufattanii egaa galtanii jechuudha kaamerichi kun haala sirriitti margaartan kanaan sirriitti bareechee qulqulleessee yeroo suuraa isin kaasuus yeroo viidiyoo isin waraabuus bareechee qulqulleessee isin kaasa yookiin ammoo viidiyoo isiniif waraabu.